ما قال دي سيا وما بيدو أي كذا دوم متى ربي إنما كذا نرد من أمر ربي كذا جو جمرة وتكتي جريني كرام باسوري دينا أماتي كل فور بتيت أماتي كل فور أتي يوم أنا إذا جرات تسير ما كل في تاتي قوبتا يوم أنا إذا تسير ما كل في تاتي نانجل وربنا أدنى باشندي دعاء كذا ترى ميا من جد دعاء كذا دعوة كاني دعاء كذا دعوة كاني موا من جد نجلا دعاء نكرة تاتي أولين في الدوة أولي كان دعاء كذا سوبيكم ما شاء الله تانجي رتنا غودا وريا جل جرتنا أولين رت تانجي نا غودا ولا بدل الله رتي سد دعاء كذا نو شوفي وايد بالبلا لما كوا بركة كي يتيمة ميتان ما شاء الله يلا تبلبلتي آمين نجلا جري مون دعاء نكرة تا أيه مي كرادش جل كوا دراس أول بالبلين كانوا مكي عامين زدي اوكي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنقول فيك مارك ترى الشيطان كذا يا ربي قوبتا إنقول فيك تجمعنا ما أريد كوا تدعي قد أمانة نريد إنكم ندعي نقول أتي شيطان ويتي والله ربي ركني تسكالك والله عليه برا شيطان إن شاء الله أما شيري قدا والله دعاء جاي باسا كره شيري قدا تما dan ture garuu giseen hundan ta'u namni adiimanii Afrikaa qabu dhagee sheerii siifaa godhu. Ati sheerii goote? Haa? Hello? Anatti bilbilaa jira abboo fittaayimu. Abbaa asirratti dabalee naana ilmaan ana taabichaa kun ibboo kun amma yoomiti udduu jala fifiiddi kun amma dhiironni tokko na ajaa'ibdi yeroo tokko. Isaa amma saatii udduu miti. Deemaas. Akkatti inni jalaa raftuun barbaaduan. Kheer inshaallah. Kalli wallee qilee seenu inshaallah yoo giroo abdii qilee jahannama seenu bu'an. Andaltaa kan kanaan qabu bu'an. Saatii dambi du'aa kadhatu namarratti hin dabalina. Naana ta'e ilmaan naana taabichaa kana bu'uura dhabe. Atau video TV. Amma koy ajendaan kee maal nabdi ko. Yeroo muunta Facebook irratti jana teekee kun. Leesh. Wallahi ma rabbiin kana jiru. Situru bene kolbisiise malee wallahi rabbiin kana jiru. Rabbiin kana jiru fi amma rabbiin kana daafani aamin jedhe. Amma rabbiin kana chuuf koppiidha jechaadha. Areedan qabdu wareedan maqabtu du'aa godha. Of mixaanan akkamsi godhu. Inshallah natti hin biqilinii hadiisu inshallah jireenya isaa natti hin biqilinii hadiisu qilee seenu yoo areedichiyyoo. Rabbiin kana yoo rabbiin nama areedan biqilchineef hin qeeballe wala garraka. Membias be me dara sumeka be. Meka be natti jiru tamas. Ayat chore. Argite Jaan ko mare dhufe seenaa jira. Isa kamini jaan kan keessena awishaan na jalaa fitatte. Jedhaa tokko koomentii jalatti argaan jira bara. Quraanis keessatti filaalish xarahaa koo qabsiifadha. Kanaaf amma du'aa kadhan amma du'aa kabbaan giggirsi lama du'aa kadhan amma dhaggeeffadha. Yaa rabbi jaartii bareedduu si abdii razzaqi akkuma isaa qallaa. Kan kun jana miti. Astaghfirullah. Hadiisu fuudhu yoo taataaftu. Amma jana miti. Waa'ee uummata mana jiruutiif du'aa kadhannaadhaafi. Amma du'aa mana jiruuf kadhanna dhaggeeffadhu. Eenyu simboo intala arsii gashisheen du'aa gochuu beekti. Ishee lubbuu kwaati seeni. Booddeen darbii godhasiisi. Yaa rabbi uummata mana dhaaru kana baas. Aamin jedhe. Nama laaffisi ganaa umuriin isaa hin geenye sabiyyummaa qaba. Bara ammaa sii jireenya dhiisamoo nama mana jijjiirradhaasi. No, maafreenya dhiistan deemjiraatta malee. Sii jireenya sikki. Amma dhaggeeffadhu. Amma du'aa ajaa'ibaa isaa dhaggeeffadhu. Amma du'aa kadhannaadhaaf amma dhaggeeffadhu. Yaa rabbi uummata mana dhaaru suudii kana jiru gadi baasee. Aamin jedhe warra koomentii meemee. Ati sirreeffatu aamin siin jedha rakkoo qabu. Dura koomentii jetteen ilaalin. Koomentii dhiisi. Koomentii namni aamina jedhuuti. Dhaggeeffadhu. Halloo? Dhagaa argamanii? Sirratti dabalaa yeroo? Narra bilbilaa jirani ashaniif hojiitu jira beektaa hojii biiroo jira. Astagfirullah.
Kanaaf babbareedee dhuftee kanaaf babbareedee deemaa jirta. Maa kanaaf babbareechitee jirta. Kanaaf maaliif bitaa gaafumatti babbareeddee abbaatu na shakkii bara. Akka biiroo keessa hojiin jiru adda. Mara. Yeroo dhumatti amma tsatsadaa jettee numa abbabaatu kana uffattee abbabaatu niyyee dee maayini waan saayidaaraa bara. Ammaaf amma gara du'aa itti deebina. Ishi amma si jammar ati jammarate ati hangafa kooti waan taateef jammari du'aa yalla. Maayyee keeti malee hangafa kee bicha malee maayyee keeta. No problem. Inshallah ma akka hunta ingiro baasati. Jedhi kara waa'ee umurii keessan jiru. Garaa koo itti achiin darbiin maayyee naan jedhi maayyee keeti. Ishi jammar amma. Ati karaa. Beeku mora du'aan kun maayyee koo naan jedhi. Dhaggeeffadhaa jiru. Assalaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaa Rabbi gooftaa kan koo uummata mana dhaadhu kana gadi baasi. Amiin. Uummata jajallataa kaawwaa kana sillee qajeelchi gooftaa kan koo. Uummata jajallataa kaawwaa kana Rabbi sheexaanii hudduu keessa sagal dhiite kana qajeelchi gooftaa koo. Ela nu baasi jedhamu nu baasi. Gadi baasi kwaati koo gadi baasi jechuun waa biraaf saaxilaa jirtan nuuf baasi yaa Rabbi jedhama. Kana ba'u gamaan ilaallaa rakkoo. Akka taphannu kanaa miti dhugaa baay'ee gaddinee jira ijoollee mana hidhaa jiraniif yeroo qoosnu abiraas nuti kan fakkaatu ijoollee ashaa mucaan maraataadha. Wallahi sheexaanii hudduu keessa sagal sidhiiteetti wallahi. Bari nama kolfisiifta barra. Kaa nama kolfisiifta. Wama namni kolfii nama kolfisiifta. Sagaltu keessaa ba'a. Yaa? Qoy kaameraan akkamitti achi garagalfama. Maaliif? Xiqqoo ishee dallaamaa hin jira jawaala keessa filaalu hin jibbe. Laa rakkoon amma gara du'aayitti seene nama baay'ee seeneera amma kanaafuu amma dugda maraa isin adde. Amiin jechaa jirani wallaahi kadhannaan kee kadhannaan. Maali beektaa? Jajallataa nama akka keetii jajallataa kana du'aayii kana dhume. Uummata jajallataa akka keetii kana sheexaan hudduu keessa 90 dhidhiitee kana jechaadha. Jajallataa mataa nama deergetti nama arrabsu kana mee rabbii kadhadhu. Okay, yaa Rabbi hawaa wallaggaa kana qajeelchi akka bifa bareedu kana malishee Amiin. Yaa Rabbi bicaa bareedu kana qajeelchi gooftaa koo. Hin jallibte. Hin goobeessite gooftaa koo kana goote goobeessite yaa Rabbi qajeelchi. Ataraa Rabbi. Yaa Rabbi gooftaa koo mucaa goobeessite kana. Mucaa jallibte qallatte kana gooftaa koo qajeelchi. Umurii keessa waggaa 35 ga'e kana gara 20tti gad deebisiif. Gooftaa kan koo umurii siisa kuteedhe kana laa. Yaa Rabbi gad deebisi gaa umurichi kutee darbeera yaa Rabbi gooftaa koo. Umurichi darbeera gooftaa koo irri sirra. Wallahi miidiyaa xabaa gootee jirta miidiyaa keessi miilaal miidiyaa siira siite dhugaa Rabbi siira siite du'aa. Wallahi namni aamin jedha dhaggeeffatu. Wallahi aamin jedha maal. Wallahi mawama hundayyuu yoo kolfaan hojjetiin namni hin dabbarama waan ta'eef nama kolfisiisa. Bara uumama Rabbiin nama kolfaana godhe maalan godhaan. Maani beektaa nama akkuma kanaan fayyina ilaalee natti kolfu jira. Maaliifi abdii kun sabiyyuu waan taateef. Sabiyyummaa miti bar. Utuman guddaadhe namni bareedina qabuun jettu kuma kanaan ilaalee natti kolfee maal kan kun. Ati sooree baasin dubbii bakka jara fitti. Hawus lamarra tokko nama dhibda dhugaa Rabbi. Namni sooree baasin jara fixee. Welcome Dirarti Susun welcome. Welcome to my sister in the my Susu. Bagana nutanade Susu. Amma kanaafuu qunnaa garatti deebina. Amma ora baakachu indeet alqaal ni tur. Shabakato zabina finishina. Mucayyoo arsii nagashuu diddee jechaa jirti. Leesh gashuu diddee inshaallah. Hunda jira suusuun nan galchaam jetti arsii nan galcha hunda jira amma waan si ajaa'ib dhiirota na jalaarra shamarran na jala jirtu wayi dhiironni yeroo dhufan jedhanii na laallatu xiqqeedhanii ta'anii jedhu maal jedhaman dhiironni tokko tokko maal na ajaa'ibu bari yeroo tokko tokko. Wallahi dhiirota as jalaa sina xaa'u ka'eera gaaf tokko dhiironni waan baay'ee na jala jira beektaa shamarranirra
yeroo dhufanii jiran fataadha inni haasaan bar ምን jedha malee dhiirota tokko na ajaa'ibde በጣም የሚገርም ነው በእያንዳንዱ ጊዜ በጣም ይገርማል በቃ አንዳንድ ጊዜ ከልጆች ምንም አስወራም አፋነ ማለት ነው ወላሂ አፋን ነማቲን ጠበቲን ጀርስ ትያሩ ወላሂ ተጠበላ አፋነ መተናፍጠኛ ከነቲ ባይወን ጠበቲን አፋነኙ ትጠበነማ በአማርኛ ቋንቋ ተውባና ኢሲ خلاص አፋን አማራ ከነቲ ይወን ጠበቲን አፋን ከሚቲ ጠበነ እኔት ይበ አማርኛ ቋንቋ እኔ በጣም እኔ ተዋወቃል እኔ በጣም ይችላል መራታ ዳየም ኮሜንት ይላልች እንትን ነው ኮሜንት ማንቲን ከዲና ፉ መራታ ዳ ለሸጣን ሰገደን ሰገደ ሙጫን ኩኒ ፉሊሳ ዳና ዋሪ ሲናጀ ፉሊሳ ዳቦ ኢጆሌ ሰብይ ፈካታ ሚና ሙጫችሁ ረጃ ሚና ሙጫ ናንጀት ወያ ወያ ሱሱ ረበኩሽ ወያ 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 የላ መድዋይ ሲጎደቅ አሜን ጀዲ ገበል abdi akan yeddu kanatti rabbina fuusitu du'a ina kara yeddu kan akka rabbiin ijaaza suusuu kana buusifate suusuu madami fakkaatti betta akkuma suusuu kana rabbiin itti siiree du'a ijaaza na buusutti du'a ina kara yalla du'a isi goda yalla amin jedham amen amen haleluya amen 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 yalla godfika ereba kishi tau lini ereba kishi tau no itti fufika يا عبدي متى شيطان كيس يدركن شيطان كيس بس شابستيكي ديواتي سكر آمين آمين هللويا آمين 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 شابستيكي سنجلا بلسي آمين نبدأ ما فينجين يا عبدي تقول لي في اللي تري قول أدواي نلي ورا ما نقدر عبدي تقول لي يوم ما تود آمين إنسان دي ويو ويو سبون تو يدو دبيت دولانه أسي كذو غيرنا abdi jirullee qorataase namoonni jala jiran aktivistoota baay'eetu na jala jira sheeriin gootan ilmaan ana taabicha tokkoon giitiin hanga sibaat awwalee abdallaa keessaa na barreessaara awwalee abdallaa kottu kara feesbuukitiin du'aa uummataa kadhatta ammaan Tareedan qabu abdii koo yaa rabbi mucaasa biyya kanatti areeda baasee akka namni kabaja sii kennuudhaaf akka viidiyoo amiin garuu ijaazanaan butuutu haasofnu immoo ijaazaa guyyaa tokko naan butuu rabbeedhi. Areedan qabdu kaa abdii tareedan qabdu. Areeda maalittiin gootan bagan bakka biraa bilchaa deemanii. Shamara tokko fuudhuudhaa fi tokkoffaa maal ta'uu na barbaachisa jechaan turre yaati. Kanaaf maa wanta sitti agarsiisi mee hanqina maaliin qaba mee amma dalaalte keessatti wanta deebiin arginu jiru qaama koo keessatti. Biyyiidha saakii tartiiba hin qabu afaan namaa hin beektu callistee afaan warra nafxanyaa kana keessa gaafta mataan amma tuuni kaate ijaazanaa bute sin bulchuudha halkan tokko mana. Wai abdii kiyya ijaazaa kan jedhamu firiitumatti ijaazaa jedhamee maabiraatii ibsamee shiishaa dhuguu wal ilaalaa buluu miti ajandaa ulaagaa hedduu. Kanaaf Girgala sabe kabar unit number 1 is billel alkan wan goda musi sirritti beena wante amma sukar dhibba gashaa jirta ofii fuuldulloomee dhiigna keessaa dhumee jira mee sukar dhibba nan gashiine wanta amma hanqina maaliin qabame amma hanqinuma himi abdii hanqina akkasii qabda himi hanqina maaliin qabame ati tokkoffaa ijoollummaa qabda lammaffaa areeda qabdu sadaffaa Aku jati. Sadi. Afur jadi malee way maal kana saa deemta alfa kamu yeroo asbaatu makeup di battee asbaata ani an mataan wayo mere softi mere lala makeup kan kembe kamu rayo taragdelle himulla abdiyyo wana saphiin sanaan jette wallahi suusuu ku daangaa darbiteetti wallahi laate abdiyyo wana ettira saphiin saa inni qabu fakkaata Astagfirullah. Wallahi mana jig. Wallahi jataritu. Wallahi matana ga da jaji. Ya ratin ke kuni kan dan ko da ganan gini. Sin jate. Abdi susu la dhaggeeffadhaa suusuu Oromoo kushwaani isin naan jedhe. Abdiini wama tokko ittiin qabu rifeensa tokko ittiin jiru naan jedhe. Isinitti agarsiisu nama dhibbaa bu'aa irratti isinitti agarsiisu nama 150 irratti. Ba'aan birrii Haala agarsiisa wallahi haala isin haasitee mana kana keessan bultu. Yoon maal birrii 500 si kenna riyaala 500. Wallahi
والله إننا قرشيسة والله تسرع فرنا قلجنا ورب الكعبة والله إنما إباب شنتمانو داوتارا إباب شنتمان كان رتنا قرشيسة شيء بريئة Yes. تسرع فرنا كاودرنا قلجنا وتوتو لا إني كان رتيسو أما سيف انقلت والله أما سيف انقلت no والله أتا كاونتي رجال جتجنا أنيس أونلاين كان رامبو أجر شيء ما لسه موجودين والله لازم والله لازم يونا متاتي سرع فرنا قلجو أما سي أجرسيس شرافة أو أجرسيس تكون هذا قالي لوادا سيف انقلت أتم تبتم بس أجر شيء زي كأن أنا ريمو بيكا بدي بدوي ويا Ini sagara أنا sakawatin. سرافة Beri ستنك pasti agar sistem jena wallahi beri impassion siha wala amma kan ke. سرافة ستنرجع سرافة رنا قلنا أنا سرّيبا فدين أتونا ميدي بيمك أنا دعوتو نما إبّا شن تمام ميتيكا نما كوما لا مدرتي ستة شيء شيء No kuma shan والله amma مني ما يفرق مني مسوي يفرق ira dugum hati ira bas surem ke frabati beri impassion siha wala bakka jirtu إيه wallahi ستي sifan. جسينا سي أجر شيء كأي رجع ما بلوكينا قوتي بدو إيه ستي سير كلامات والله سلا سوما تيكا رتمنا ديجا مالن Atu نيجي tigara sakawati basti jena warabti wada sigada amma sitti beri impassion la fasika. Atun ficha dugumati irma والله يعني يدير أيوني نجارسي أم بري نبتا كاونتيرنا فقالوا مالي ننجارسي warabti nagartista way jaramali nagartista kunanan beri والله قالوا ما كوكا أنا نجارسي شيء بر أرارك إن تولا نجارسي سبب غافنا رأي متولو ما نجارسي زودي مارام والله لازم wallahi kana warabban ka aba yo agartista beri sifan kem أنيس يون إيه سيجد نمامتي yalla basi طيب هيا أكانتي كويك لكم سفوديكا إندي قوة كنا نسيته أكاونتي ربنا كنا agartista yani wada kene wallahi No. atum tagartista aramni kan ke bakka jiru taa'ee tak godhee kaawuntiira na galcheenaan anis asumaan gaafadhee nama dhibbaa meeqa irratti fataa isinitti agarsiisa jecha. wadan barbaachisu abdi ati wadaa galtee ati ol kaatee dhuguma agarsiistee jenna ani abadan maallaqa kan nyaatu hatta biyyatti illee teessi hawwala malee akkaawuntii maatii keerratti atum Okay. qofaan agarsiisu bas Qoy kaafadheeti moo kuma kanaan dhufee sitti agarsiisa. no Waan suusuun jettee dubbiin naa qoy beeku. Waan suusuun jettee darbee waan suusuun maal jettee. Abdiin dhiisii nan dura hin agarsiisinii booddee viidiyoo koolii ilaala. Suusuun viidiyoo koolii natti agarsiisette booddee. no Baqa. Tigreellee. suusu akkasumatti gwaadaan keenya asirratti Harka baasii yeroo kaafadhee dhufutti ishii suusuu keessodha bakka. Bwaala dabalalishaalloo ishii suusuu Oromoo kun. Ara tigreellee. isa gama dhuunfaatiin suusuutti agarsiista garuu akka walii galaatti isa waadaa galte waadaa keessarratti fixanis waadaa keessuma irratti siftee birri kee qoccii godha. No. Suusuu keessodhaan suusuutti agarsiise suusuun ilaaltee haara galfattee gaafa sirraftee jettee asirratti beeksisne. Gasaawway an suusuu gama dhuunfaati ati yoo agarsiiste asirraan maallaqee fudhattaa namoonni illee arganii kanas gara mana isaanii deebi'u kan suusuu qofatti agarsiistu Qoy kaafadheen isinitti agarsiisa moo akkuma kanaa isinitti agarsiisa qo'a amma. Qoyyi garbitti yaagee nama. akkuma kanatti nu agarsiisi rakkoon qabu. Akkasumatti egaa birriitti dabalee xiqqoosi. Maaliif abdiin birrii 500 jedhee udduu isaanitti agarsiise intinaan isaanitti agarsiise naan jettee natti fuudhi. Rakkoo miti namaa jira atumti baasii malee wallaahi siifan dabala kun yalla atumti baasii. Bakka nama dabalu bakka nama dabalu nama 190 wayiitu nu ilaalaara. Nama dabalanu sirriitti nu ilaalan. Namni 2-3 abdii ilaaluu qabu bara. Namni bareecha abdii ilaaluu qaba. Kaafadhee itti agarsiisa immoo wallaalaa jiru. Yaala kuma tokko jechuun Itoophiyaatti meeqa akka ba'u beektaa? Kuma Beeka naannoo birrii 12 ba'a. Okkoo kanaafiyyuu kun riyaala kuma tokko argachuu yoo barbaadde ol kee agarsiisu bas. No, amma maani bareechanii seenanu amma baatii ijoolleen seenanu nama 200 qofa ta'u malee amma nama unaatti 200 nama 200 ol ta'anii gaafa sirrii jedhanii. Abdii gaafa darbee isinitti agarsiisa jira. Birriin sarraafaa irra galaaf. Wayyoo ittiin jawaala moo bitadha birricha. Jawaalatti dabalee birrii jawaala iPhone bitadhee ittiin dhufee ittiin ijoollee foggora jechaadha. Yalla sora. Yalla. Hayya walitti dabarsan. Wallahi garuu mosobdee jenna. Wallahi galee maatii kee irratti mana diiga malee rabbinaan dhiisine inni. Mana irratti guba. Mana irratti guba tokko tokko. Fira kan kee nama fira awwaa wallaggaa ta'e irratti mana guba'e.
Atumti agarsiisi malee maallaqa kana abadan hin nyaadhu. Akkaawwantii maatii irratti Anis hojjetee kana du'een bada malee birrii 500 birrii suudii kana birrii 5,000 Itoophiyaa birrii 1,000 naannoo 5,000 wayiti sanan dhiisu abadan. Ittiin oolaa tokko bitadha malee. Namni biraa yoo jiraatan na dubbisaa keessoodhaan shamarran biraa namni qabsiisan wallaahi. Yaa ammasitti kanaan booda dhufee asitti isin agarsiisee ittiin hoolota tokko bitadha. Wayyoo carraa kana wayyoo carraa. Yalla qopheessi yalla. Akkasumatti kan biraa isa seenan amma dhiironni namoonni baay'een seenan amma 200 wayii guuteera adabalanii. Maallaqa kana fudhachuuf jecha waan kana ulla nagarii kofirraa baasee qoccadheen ture. Ati garuu yaani shakkita xiqqoo hin qabdu ta'uu ni mala meebii ashanees. Wallaahi qaba galata rabbi. Wallah qabaachuu qaba bar amma namni baay'atuudhaaf. Qabaachuu qaba amma takka dhanii ilaalan amma namoonni baay'atee yeroo seenanis sheeri godhaasin amma adda birrii agarsiifamee birrii fudhatamuu jammare waan ta'eef agarsiifamee birrii fudhadhaafan. Fudhachuudhaaf mucaan itti needhe sheeri godhi liina rakkoon qabu booddee jalaa kaastani hayya. Mana kan abbaa manaaf hin arginu jiru kan koo dinqii ta'e moo kottaa laalaa tokko hundi keessanii. Kottaa yaa ati kottaa hundi keessanii. Bitaarta bari maallaqaan nu agarsiisuuf yalla. Shamarran agarsiisee naara galfachiisaa fani amma shamarran dheedheebotaa kana dhaalee dhaqee rarrafu wallaahi laazim. Maal godhaaf shamarran ilaali atumti dhuguma ofitti amanamummaa qabaattee jennaan dhuguma dhiirummaa keessatti birrii kana fudhadhuuti atumti nu agarsiisu bas waa biraa miti yalla. Okay nama dabalu. Any confidence you're helping my sister and my friends in our Walaga. Today is the agarsisu. Today is the 500 real is the gift. Means faranjoli seenu qabu asirratti faranjoli seenu qabu ingiliffaan dabarsina. Faranjoli seena ida wachuu qabu alaashani faranjoli gaafa seenan namni dabala waan ta'eef ingiliffaan dabarsinee magala caal tokko. Hello? Yeah? Bilbilaniti. Okay. Faranjoonni amma dhagaanu faranjoonni dhagaanii afaan ingiliffaatiin dhagaanii aseenanu faranjoonni silaaluu qabu. No faranjii miti dhimma keenya akkuma kanaan fixannee irraa baana laazim ijoollee sirrakkisiin maallaqni fudhadhu waadaa kee guuttadhu yalla. Gooftaa koo birrii 500 namatti agarsiisaan gooftaa kan koo wayyoo. Yaala kuma tokko 500 maa kana qofaadha. Abdii kan kee amma suusuun komentii suusuu dubbisaati. Abdii kan kee kuni osuma kaafattu iyyuu inni mul'attu. Naafseen suusuu ko intala maccaatu lamaa jechuun akkas yaati. Nama hubatee intala maccaa maaltu godhe intala tuulamaati. Intala tuulamaa amma quba kan fiitinaan jette amma suusuurraan fixadha amma booddee magalachaa kana bu'aa kana Ari makanaaf illee waan kana waadaa kiyya guuttadhe maallaqa kiyya suuraa jira. Ati garuu shakkii qabda. Akkuma isheen siin jettee shakkii qabda. Qabaachuu qaba beektaa. Birrii 500 oolaa tokko binne dhaare nama asirratti batakko agarsiise kasaara gabaa kasaara. Wallaahi kuma tokko. Ofeet atumta agarsiisi malee andamoo ji'a tokko sii gadhiisa. Maani beektaa? Kuma tokko jiru kuma 10 jechaadha. Silaallee bareeda ture gaarii ture. Namni lamu abdiin safuun abdiin kun nama hayyuu ture beektaa. Kunni hayyummaa deeggarchuu miti waadaa ofii hirummaa ofii agarsiisudha. Yaaki namni kilaashiidhaan rukutamee du'aa miti waan jette tokko ramaaf gara duubaa deebitati. Akkana miti amma walii wayii galu. Keessoon asitti agarsiisa. Kaaftee poostii gootaaf ijoolleedha. Asirratti waadaa seenta asirratti maallaqee fudhataa asumaan fixaadha. Ta'uu baannaan dantaa keetti yalla birrii koon hanga amma birrii kiyya nan galchadhaa keessa. Kuno amma keessaan nagitti agarsiisedha. Keessaan agarsiiseen suuraa kaaftee poostiin gootuufi. Keessaan as riyaala kuma tokko fudhachuu barbaadde asiin akka waadaa keetti umuratti maallaqee fudhatta'uu baannaan allaqa. Maafi. Gooftaa koo birrii 500 ka'ee du'amu ammoo. Biritti dhiisu garaa kan godhiisu. Biritti garaa kan godhiisu. Yoon biritti fudhachuudhaan kasaaraadha gooftaa koo. Kanas birrii koo gashadhee yoo fudhachuu hin dandeenye. Amasitti lafa kaa'an. Birrii kan amasitti lafa kaa'an. Namoonni baay'een. Ati yoo of shakkitee jirtu kan maatiraan maallaqa kuna kaawwadha. Kuna kaawwadheen so'a. Of shakkuu kam? Wallahi of shakkitee jirta. Kanas dhiisi ani.
Bakka erga dhiiran taane maa dubartii dhaka taa'een booda rakkoo maalii qabama? Of shakkiteetta. Rakkoo maalii? Rakkoo maalii qaba gam? Erga dhiirummaa kun shakkee dubartii. Lakkaati kana bareeda biqilchuudhaaf deeggartaa kun miskiina kan misirra bareeda. Kanuma bareeda biqilchuu dhabe abdii kana bareeda dhabe. Rakkoo maalii qaba gaa kun teenyee boolofna malee maa rakkina maalii qaba? Akkuma suusuu kana teenyee boolofna. Merci amma abdii jirta dhiirummaa keessatti. Ana amma dhiirummaa kootti wanta hin gaddu tasa. Maaliifi yoo dhiira taane dubartiidha waan ta'eef taa'een booda rakkina maalii qaba akkuma suusuu Oromoo kushi kan jettu kana. Teenyee boolofna. Maallaqa fudhadhaa. Itti ijoollees lakkaatti ijoollee makku'aa hojjetu yeroo kana makku'aa dhiisanii si daawwataa jiran. Ati wayii wanta kee gadi hin baasne maallaqa kee siin fudhannee kee galee kasaaraa maafte jechuudha. Bakka boriitti qophaa'ee bareechee kaafadhee bor dhufee jaara uummata fuuldureetti aara galfachiisee uummata agarsiisa malee. Har'a gama maaree. Har'aan har'as darbee jennaan kalasmaa fi lammaffaatti hin jiru yaalla. Laa bor wayyee. Bor walitti agarsiifna maaliif amma namni baay'een seen hin jiru. Yaannan jaalladha maallaqa kiyya baraan koo iskii hirmaa makee argaa maallaqa kana siif arjoomi malee narraa hafee miti. Bootaa koo gashadhee kaawwadheera. Kanas. Dhiirummaa kan yoo dhiiran taane maa dubartii nama namaa wanti biraa jira dhiira dubartii bakka kana lacha malee wanti biraa wanta tashakkurtuudha. Baasii si agarsiisaa yoo shakkiteette namni tokko waan jedhe tokko bakkaan ga'uu qaba si galee yalla maalumaa fi sukkaar dhibbina gashtee jirta. Hulatanyaan baay'inti sirratti hin ta'u dammeeffata dhufe. Keessoon ada walishii ilaaluu adda fedhii yadda ilaaluu qabda waan ta'eef ishee soo sitti agarsiisa. Siibsuu ta'edha yoo hin agarsiisin rafeen bulu biyya baakootiin nama na nyaatama. Waadaa kee du'een sagal gubadha mana adda siibsuusuutu tuni hin agarsiisin irra bu'an. No ancha keessaan barbaadu asiin nu agarsiisi yoo dhuguma ofitti amanamummaa qabaatti yoo qabaanne immoo hin qabuudha haala sallaqe maaltu si rakkisi. Alhamdulillah qaba lafa qorra malee amma qorra kanaan harkiseen booda haaraayyuu wanti iyyuu booda udabee rakkataa. Maali Oromoo si qabachiisuudhaaf malee safuu dagachuu miti warri nu arrabsitan. Astaghfirullah wallahi awwa dhiifama naa godhi suusuu kana galcha arrabaan naa ajjeesaarti wallahi laazim waan isi suusuu naan jette ilaala. Abdi areedigi saphiis hin qabu abdiin areeda sin qabu saphiis hin qabu guyyaa tokkotti viidiyoo koolii kun. Gashini rakkoo hin qabu. Astaghfirullah laazim. Wallahi boodin si affeera qoy suusuu naa ajjeesaarti arrabaan. Bakkaachoo ishii. Oromoo immoo dhiifama gaafadhu. Oromoo gaafadhu. Koona dhiifama namarraa barbaadan baasadha. Suusuu ergadhishi.